السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو هريوتن تي فيسبوك إذا نجان تي بكا جرتو نمرت سنها جيسو هران تنا غافي قبا غافي رتله يادن قبا جتشورا غافين تي أبلي سياسة يوكين مو أبلي سياسة أوروموتي أوكين أوغانتوتا أورومو جتشون سندين دام يوكين مو نما هاريرو جراول الراقبو جتشورا يو أكاد ساتاتني نا أغرتني غافين أكا أمفاتياتي إسن غافتشو بربادة nuti ummanni oromoo arraantana waggaa 25 oliif gabrummaa jala bullee wareegama lubbuus kaffalaa dararaa hedduun yoowwan geenye jechuudha. Kana kan nurraan gahee saba Tigree qofa osoo hin taane saba Amaraati wal qabatee jechuudha. Kan harmamu haadha keenya muraa jechuudha. Arraantana siidaan oromoodhaa dhaabbatee jiru harma nurraa muraa harka nurraa muraa fidee asiin nu gahe ummata Amaaraa sanyii Minilik jechuudha. Arraantana isin jechuudha dhaabbileen siyaasaa Amaaraanna Oromoo and na walittanii damaachin and na walittanii akkanumatti xiqquma isin qaanfachiisu gisee akkanatti harka wal qabattanii qeerroon biyya keessaa sanaa jettee lolaa jirti biyya ishee irratti gabrummaa buqqisuudhaaf biyya ishee Oromiyaa magariituu fudhachuudhaaf ogguu isiin loltu nutii fi Amaarri tokko jettanii akka hadha gisee akkasitti ol kaatanii dhaaddattan yaa Oromoo. يا أروما هذا راون تنسين جب يا أبولي سياسة دا وقامي كاف وقا حاجة قبروم كناف قبروم ما نجلت نهم بس حواسا متي أبولي سياسة دي إسني أبولي سياسة دي قبروم ما وقامي كاديف كنوهم بس إسني أكملت ما إسني يادن وسام إنيو ناسو شيستني دي حواسا كم هاسو شيستني جاران ترى أمارا ولي قلتي كنسين أمتن ummachuu qofa miti walii galtee osoo kugaatti waraana qabaatanii ofii tokkummaa qabaatanii tokkummaan keessan cimaa ta'e waraana cimaa qabaatanii gaafa hawaasni Oromoodha gaafa wayyaana yookiin dhaabni hamma biyya qabatee jiru jechuudha irraa bu'e biyya qabachuutti waraana kana qabneettanii abdii qabaatanii dhugaatti waamaara akkanan qabachuudha amma gaafa mootummaan kun mootummaan arra biyya bulchaa jiru kun gaafa irraa bu'e wallaahi dhaabu gimboosa baattitti isin ragara galee achi isin dabareeti ammas gabrummaadha ilmaan Oromoo saateleeti yoo ofiisaatii biyya qabata jechuudha. Arra isin akkasumatti kaatanii onnaa ittanu kana jechuudha. Kanaafuu an dhaamsitiyya an ilmaan Oromootiif dhaamsi an hooggantoota warroota dhaabbilee siyaasaatiif dhaamu jechuudha. Akka nama takkaatti akka wallaalaa takkaatti addanuun facaasinaa. Nuti ilmaan Oromoo tokko jalqaba irratti walii galtee dhabuun kan keessan guyyaa kaleessaa live irratti isiniif fahimeetiin ture yoo na hordofaa jiraattan jalqaba irratti walii galteen kan dhabuun kan keessan alaabaa lama qabattanii bahuudha. Hadha ofii facaatanii jirtan isin hawaasa gisee akkasitti qeerroon biyya keessaa dhumatee tokko ta'ee jiru keessatti isinuu facaatanii jirtan. Alaabaa meeqa hadha waraana meeqa jalatti hiriiraa jira uummanni Oromoodhaa bakka meeqatti qooddanii jirtan. Waraana Oromoo bakka meeqatti qooddanii jirtan isin tokko qaba hawaasni Oromoodha qeerroon biyya keessaa hedduun quban qabanu waraana Oromoo bakka 3 sanaa olitti qooddatanii jirtan jechuudha eessaan geessuuf eessa loluuf eessaan fudhachuuf oo tokko taatanii alaabaa takka qabattanii nu jala hiriiraa jettan har'a uummanni Oromoo uummata isin qaanfachiisuu miti uummata dubbeetti deebi'u miti ana akka dhuunfaatii yaadde jechuudha aniin xiqqaan qallaan agartanu kun jechuudha wallaahi ilmaan Oromootiif wareegama osoo isin tokko taatanii osoo isin wal jala hiriirtanii osoo isin alaabaa takka qabattanii kakaadanu ta'eeti isin jechuudha amma osoo wayyaaneen biyya gadhiise dhaaba adda bilisummaa Oromooti immoo dhaaba kaawaa yookiin immoo kallachee walabummaatu biyya irratti alaabaa isaa fannisa isinummaan deebitanii qawwee walitti rukutuudhaami faayidaan isaa akkanatti ilmaan Oromoo abaaramaa taatanii ilmaan ofii abaaramaa taatanii ilmaan Oromoo ilmaan abaaramaa taatanii abaarsatti nu dabarsitanii gabrummaatti nu dabarsinaa rabbiin sodaadhaa lafee goototaa sodaadhaa hadha qeerroo wareegamaattuuf ijoolleen daa'imman wareegamaattuuf ijoolleen daa'imman barnoota isaanii irraa akkasitti citanii gabrummaadhaaf saaxilamanii akkasitti roorroo meeqaa fi rukuchaa meeqa jalatti darbaaran dhiigni isaanii isin gaafata. Arabiyyaa Arabaatiif biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa faffacaatanii dhaabbilee siyaasaati jettanii siyaasa maalii beektanis wooma siyaasaa hin beektanu jechuudha aboo hedduun wallaahi waan jechuu garaa xiyyattaaf waa'een alaabaan tun har'aa miti madaa ta'e keessatti taa'uusaa jechuudha har'aa miti amata lakkoofsisaa jira jechuudha. Ergan qabsoo Oromootti qabsoon Oromoo maal jedhee walitti ka'ee baruudhaaf
socho'eeti eessa dhaabni tiyya eessa an oromoodha dhaabni tiyya ka oromo jedhee an qabadhu kun isa kamiin amma yoonaatti gaafii natti dha'eeti onnee tiyya keessatti na biqilee na taa'u jira maalin beekan maal qabadda namni tokko eenyummaan kee eenyu jedhanii yoo na gaafatan alaabaan kee kam yoo jedhan kalacha walabummaati moo alaabaa adda bilisummaa oromoo nagarsiifadhame an isinummaan an aansin ummata oromootiif qabu jalqaba isa kana hawaasni isa kana sirreessuu irratti xiyyeeffachuu qaba isa alaabaa kana jechuudha haasaa xiqqoo wal keessa isin jalaa dhahee jechuudha aariidhaan inni waa'ee gimboo sabaattiin akkasumatti gimboo sabaattii har'a diina oromoo ka ta'ee damaachiin aandina dhiigni keenya tokko nu tokkummaa qabna walitti tokko isa jettanu sana inni kun isa tokkodha inni waa'ee qabsoo oromoo irratti akka nama waan tokkummaa qabu akka nama waraana cimaa qabu akka waan nama guyyaa wayii fudhachuu danda'utti immoo hawaasa biraatii wajjin yookiin dhaabbilee biraatii wajjin tokkummaa uumtanii gaafa wayii xiyyiitii isin rukutaniitti jarumatu biyya qabata akkuma gaafa duraanii oromooniif Tigreen wajjin mililik buusaniitti har'aan tana Tigreen waggaa meeqaaf garummaatti nu hambisee biyya qabatee biyya keenya oromiyaa irratti garummaa dhaabnu saaxilee arguchaa garagaraatiif ilmaan oromoo akkasitti hambiseeti nuti hamma yoonaa akkatti jirru walumaanuu quba qabna jechuudha. Isa kanarratti amma kana dhaga'u dhaabbilee siyaasaa irra uummatuma hawaasa oromooti jedheeti yaada hawaasni oromoo bakka jirtan jechuudha isa kanarratti xiyyeeffattanii hojjechuudha qabdan. Wanti takka murteen takka hawaasa malee kaa'amuu hin qabu. Inni lammaffaa yaada an qabu tokkotu jira. Yaadni an qabu hawaasa jechuudha yookiin dhaaba jechuudha dhaaba siyaasaa keessa hojjetanu keessa haga yoonaatti dhaaba waraanaaf hiriiraa meerra namni yookiin dargaggoonni humnaan loluu barbaadanu jedhee peejii takka haga yoonaatti argee hin beeku. Peejii maallaqa nama gaafatuuf gruupii maallaqa nama gaafatu amma ijoolleen nu bira jechuudha wallaahi akka dhuunfaa xiyyaatti ijoolleen hiriirsee qabu nama dhibbaan lakkaa'amu nama ofii isaaniitii meeshaa hidhatanu nin qaba jedheeti yaada garuu dhaabumti waan sana namarraa fudhatuu fi dhaabumti waan akkasii namaan jedhu tokko hin jiru maallaqa malee mee isin humna horachuudhaaf humna waraanaa horachuudhaaf jechuudha dhaabni siyaasaa peejii takka yookiin feesbuukii irratti silas miidiyaan nuti ittiin wal quunnamnu miidiyaa feesbuukaati irratti baatanii namoonni qabsoo hidhannoo fiixanu gama kana yaa kanaan nu dubbisa haga yoonaatti wanti kun jedhamee hin beeku waan maallaqa nu gaafatu malee eessa dhaqemmoo maallaqni kun kennamuu malee bu'aansaa tokkoon argamu dhaaba adda bilisummaa oromoo yoo fudhannee ilaalle viidiyoo sirbaa bara 2013 fi 2012 keessa taphatameti isumatu gara gaggalfamee nutti dhufa. Nuti hawaasni oromoo kan maallaqa kennu kun jechuudha har'a abaama maal keessa oolee har'a waraana akkam keessa oolte akkamitti jira waraana hammamii qabna humna akkamii qabna beekuutu nurraa eegama silaayee isa kana itti adeemna isin irratti dheeresseetiin jira nagaan naaf jiraadha viidiyoo tiyya sheer naa godhaati namoonni viidiyoo tiyya ilaaltan jechuudha nagaan naaf jiraadha baay'ee